yaada dabalataa sirbi eessaa dhufee haala kamiinii eenyutu hatee istiidiyoo akkamitti hatamee eenyutu fidee eessaa dhufee Farhaan eessaa argee eessaa fidee wanta jedhu waan namootatti gaggaafii ta'aa jiru umrii kiyya keessatti akkas hamilee na cabse takkaa du'aa caalu hayyoota keenyas kaydhaa jiru rabbi nu haa baasu waan jiru hundaafuu du'aa godhaa yaada biraa yoo jiraate walii deddeebinee waliin mari'annaa daawwattoota Zaaraa Entertainmentii. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Obboleeyyan kiyya kan amantii biraa qabdan ashamaa harka fuudhee jirra jirtu nageenyi kiyya lageeniif gaarreen kutee bahee qilleensi keessa naannawee bakka dartanitti isin haa qaqqabu. daawwattoota Zaaraa Entertainmentii namoonni YouTube channel Zaaraa Entertainmentii faarwataatan subscribe godhaa family YouTube kiyyaanaaf ta'a. namoonni duraamaatii kiyyaataatan like gochuu hin dagatinaa. YouTubein kan keessanii Zaaraa kan keessanii isaan lamaan walitti qabdanii jabeessuun dirqama keessan akka ta'e beekuudha qabdanii dhugaadhumatti viidiyoo akka daawwattaniin like godhaa galatoomaa ulfaadhaa isin jaalladha. Hayya guys guyyaa har'aa maalirraa haasa'uu deemaa fuula miidiyaa irratti namoonni waan tokko tokko irratti wal mormuu fi wal irratti duulutti jiranii dhimmi sun dhimma maaliiti dhimma goota keessan kan isin argitan kana Haacaaluu Hundeessaa sirbi inni jalqaba hojjetee karaa irra ture har'a gadi lakkifamuu isaa irratti wanti baay'een fuula miidiyaa irra deemaa jiru. Anis isin wal beekitu sun taane yaa hanga beekutu qarraa waan xiqqoo isin gargaaruu fi duula qabsaa keessan Farhaan Abdursalaam irra duulamaa jiru irraa waan tokko mee walumaan laalla maal isin jechuu barbaada. Dursa waa hundaa amala tokkoyi kan baay'een qabnu kan namni baay'een qabnu amala kana yaa rabbi nu keessaa fuudhi jedha rabbiin kadhadhaa. Amalli sun amala kamiini guyyaa takka yoo namni waan gaarii hojjete guyyaa takka harka rurrukuttanii nama faarsuu fi guyyaa takka dogongora namarraa barbaadanii guyyaa takkaan hamilee namaa cabsu. Amala kana keessa amalli keenya kun inni tokko amala kana dagachuudha qabna. Nuufis gaarii miti isiniifis gaarii miti. Nama tokko qara jalqaba isaa hin dinqisiifatta yoo ta'e dogongora guyyaa takkaa saniin maalummaa nama sanii madaaltee jibbuu hin dandeessu. Eenyummaa isaa wanta inni guyyaa takka hojjete saniin murteessuu hin dandeessu. Gabaabumatti wantan sin jechuu barbaade namarra duuluu fi ariifatiin wal gorsuu wal sirreessuu dogongora jiru walirratti duuluu irra waliif du'uu waliif jiraachuu maal akka ta'e beekuudha qabdanii. Ilmi namaa anis atis dogongortuudha. Namni baay'een qulqulluu uffakeessee iyyee ani abbaa amantiiti ani sheeka walii oolaa ani akkasii ani wanti baay'een jira ani qabsaa kun hundi sana sin taasisu ilmi namaa dogongoraadha. Siigalee ilma namaa ta'e ka dogongoraan taane hin jiru. Bakka kanatti hoo hamilee wal cabsuuf hin karoorsin wal sirreessuuf waliif dhaabbachuuf wal cinaa dhaabbachuuf namni tokko irra duula yoo ta'e yooma rakkoo isa bira jiru yoo argite ati immoo cinaa dhaabbattee hamilee ta'uuf qabda. Inni eenyuun qaba si qaba. Kanaaf namni kun nama saba kanaaf qabsaa waan ta'eef nama kanaafi bu'aa isaa kakaleessaa sallaaluu qabda. Dogongora isaa har'aa maalumaafuu jibba Haacaaluu akka hin qabnee fi nama Haacaaluu akkaan dinqisiifatuu fi nama Haacaaluu akkaan jaalatu keessaa Farhaan tokko ta'uu hin dagatin. Inni sun akkaan kan biraati. Ijoolleen biltsiginnaadha carraa kana fayyadamtanii Farhaan irra duuluu fi carraa barbaadachuu fi akka waan Haacaaluu dhumayyuu Farhaan ajjeesee wayii gochuutti jirtanii carraa kana immoo isin hin kenninu bakka isin hin qabnu. Maaliif isin nama jabaa irra duultan kun amala keessan keessaa tokko nama jabaa maaliif akka ta'an hin beeku. Ani eenyurratti isinirraa akkam isin dhiise beektu ustaaza jaalatamaaf kabajamaa ustaaza Raayyaa irratti isinirraa abdii kutadhee. Inni keessan hin laallamu garuu namoonni yaada wal fakkaataa qabnuu fi kaayyoo tokko Oromoof Oromiyaa ijaarra jennee halkanii guyyaa walii hirriba dhabaa jirru. Takkaa keessanii isin laalaa jirra. Ija uummataaf hojjetan nama kaayyoo wal fakkaataa qabdu Oromoo guutuuyyuu kasi mormusaa ta'u irratti hin duulin. Namni kun irratti aduulu malee nuti immoo namarra duuluu hin qabnu gonkumaa isin jedha sirreeffadhaa. Isin irra beekeeti miti. Ani ilma namaati waa hedduu dogongoruu danda'a. Atis ilma namaati waa hedduu dogongoruu dandeessa. Bakka kanatti immoo nuti irkoo walii ta'uudha qabna jechuu barbaada. Farhaan Abdursalaam akka hundaanuu nama cimaa
galanni inni Oromoo biraa qabu akkaan baay'eeti yookiin galanni isaa nu bira baay'een nu biratti ol tuttuulate malee nama guyyaa takkaadhaan sirba Haacaaluutitu bahee sirba Haacaaluu maxxansee sirbi Haacaaluu YouTube isaarra kaawwate maali hamilee waliin cabsina hamilee walirra rukutina akka hundaanuu Haacaaluu nu hin deebi'u wanta feete gootu Haacaaluu nu hin deebi'u yaada dabalataa sirbi eessaa dhufee haala kamiinii eenyutu hatee istiidiyoo akkamitti hatamee eenyutu fidee eessaa dhufee Farhaan eessaa argee eessaa fidee wanta jedhu waan namootatti gaggaafii ta'aa jiru kaleessa ani sirba kana YouTube jarraatu immoo jaraa YouTube ka jedhu irra jira sirbi kun achi arge ta'a namni itti kan biraa immoo nu jalaa hatamee tasa haala kanaan bahee kan jedhutu jira eessaa hatamee eessaa dhufee namni tokko akkanatti fooliidhaan argee istiidiyoo keessa galee sirba fudhate jennu akkam jennu namuma sirba isinitti kennitan faamilii Haacaaluu haa ta'u hiriyoota Haacaaluu haa ta'u namuma sirba isinitti kennitan bakka san cheeggochuudha qabdan malee bakka inni itti argame san irra duulaa miti mata duree kana irra xiyyeeffachuu qabdan nama itti sirbichi bira jiruudha namni ol seenee hatuu hin danda'u nama fakkeenyaaf mana kiyya kana namni dhufee hate haa jennu bakkeen jiru kana keessaa wanti tokko badee haa jennu bilbiluma kiyya kana namni fudhate haa jennu nama bakka kanaa beekuutu fuudhee jechuudha Farhaan akkamitti bakka sana beeka duuba hattuu jedhanii maqaa walii moggaasuun sheemii guddaa Haacaaluun isin irraa hin duune nama tokko irraa hin duune Oromoo guutuu mataa gadi qabachiise warri har'a paartii biltsiginnaa namoota Haacaaluu dubbataa jirtan sheemiin isin haa qabu osoo Haacaaluun jiraate namni tokko faa isa nyaatu isinidha kan nyaates isin akkamitti dubbattaniif afaan kamiin Haacaaluudha dubbattani kan nyaate Abiyyi bara Abiyyi irraa gumaa baasa dhugaadhuma Haacaaluu ni dubbattani Haacaaluu ni jaallattayyoo ta'e Abiyyi Haacaaluu ajjeesee Laamirootii mana isaa keessa kaayee nyaata soorsisaa jira kanaafuu gumaa isaa Haacaaluu ni jaallattayyoo ta'e Oromootti as makamii Abiyyiin balaaleffadhu haga gaafa sirna Abiyyi kufuuf haga gaafa Abiyyiin kufufnuuf akkasitti tokko ta'ii waliin falmadhu biyyatti tantee takka Oromiyaa ijaaradhu Oromiyaa fi Haacaaluu ni jaallattayyoo ta'e Haacaaluun immoo mee dhugaa rabbii Haacaaluu irra fakkeenya godhadhaa sababa waan gaarii hojjetee fi sabni kun isa jaallatuuf bakka du'etti illee jennee akkana iyyinee fi garaan keenya nu mammadaa maaliif jaalatamee akkamiin sabni kun isa jaalachuu danda'e sabaaf jiraate kanaafuu isiniif fakkeenya ta'uu danda'a warra har'a dhugaarraa dabdanii tiraafii jala fiigaatii borcii dhidhiibdanii fiigdanii fakkeenya Haacaaluu fudhadhaa isin immoo gaafa duutan wallaahi Oromoo ta'ee namni isinii dubbatu yoo jiraate namuma akka keessan tiraafii si waliin fudhatee malee sareen achi garagaltee taaziyaa teessaniin teessu namaa miti sareen achi garagaltee taaziyaa bakka du'ee isin yaadate har'a bar Oromoon tokko Haacaaluu yoo jedhan jedhee booya sababni maaltu sabachiisa waan Haacaaluun kaleessa sabaaf jiraatiif waan Haacaaluun saba kanaaf aarsaa kafaleef fakkeenya siif ta'a Haacaalummaa uummanni akkas jaalataa sababa weellisaa ta'e qofaaf miti Haacaaluu amma immoo girrisaan gaafasa Haacaaluu irra duulee maali ta'e jedhanii waa haasawwaytiitu jira girrisaan lubbuu isaati ol Haacaaluu jaallata Haacaaluun illee akka isaan jaallatu isinis beektanii yoo qeeqes ta'e waan jaallatuuf qeeqe namoonni yeroo inni callisanitti keenya abdii keenya waraana nuti isa diina itti rukunnu jechaadhaaf yoo qeeqaniyyuu hin qeeqan achi booda Haacaaluun kan Oromooti Oromoo Haacaaluu lubbuu isaa ol jaalata kan immoo silaa gurra hin qabdanii isinitti himanis isinitti mul'atu isin hayyootas ustaazotas irratti duuluu malee sabaaf jiraadhu dhaamsan siidhaamu karaan dogongoraa ilmi namaan dogongoraa sirraayii carraa qabdu fayyadamii saba kee cinaa dhaabbadhu akkasi gaafa duuti seenaanis maal jedha akka Haacaaluu kana jaalatamtaa gorsi namaa isin biratti illee baay'ee faayidaan qabu haa ta'u wal sirraa namni guyyaarraa sirraa guyyaarraa waa hubataa waan tokko wal sirreessuun nurra jira waan ta'eef hanga dandeenyeen wal cinaa dhaabbachuun nu barbaachisaa Haacaaluun nu hundarraa du'e nu hunda mataa gaccabsee nutu jiru du'e isaa miti ka du'e Oromoodha baay'ee gadda Haacaaluu dhabuu keenyatti
wanti umrii kiyya keessatti akkas hamilee na cabse takka du'aa caalu hayyoota keenyas kaydhaa jiru rabbi nu haa baasu waan jiru hundaaf du'aa godhaa yaada biraa yoo jiraate waliin deddeebinee waliin mari'annaa daawwattoota Zaaraa Entertainmentii wanti haarofni fi oduu haarofte jiraate akka isin biraan gahu abdii qaba akkasumas sagantaan keessumaallee adda jira yoo carraa qaban itti fufnaa waan dhaggeeffataniif galatoomaa jedhee haa jedhu